والكبتة برينتفورد انجفتشون والكبتة لينجسان غري مانشستر سيتي بيب غارديولا هدو غمچو غداتو irratti argama maalifi sa'aatiin jiru kanatti goolii 3 argatee injifatee bahuun isaa hangam dhiibbaa Arsenal irratti akka uumu deemu waan shakkisuus miti kanaanis wal qabatee guyyaa har'aa Arsenal fi West Ham jidduutti qabxii murteessaa tapha murteessaa adeemsi ta'eefi kanaan wal qabatee Arsenal kanaan dura akkuma kaasaatiin ture waggoota hedduuf geeba irraa fagaatee argama bara kana immoo fiixee dheebuu sanii bahuudhaaf waan kutannoo hedduu agarsiisaa jiruuf taphoonni kun guyyaa har'aa taphni kun akkaan isaaf murteessaa tapha dhumaati jedheetiin ani kan fudhadhu maaliif kilaboonni lamaanuu tapha kan nigatan taanaan qabxii qoodatan yookiin ni injifatan taanaan dorgommii isaan geebaaf taasisan asuma irratti dhaabbata jedheetiin amanaa maaliif kana booddee martuu qabxii gatuuf hin deemu qabxii argachuuf deema waan ta'eef so Arsenaliif tapha dhumaa tapha geebaatiin jedheetiin fudhadha maaliif akkaataa hiriira irraa highlightii arguutti jiru tapha jijjiiramni taphattoota hin jiranii haa ta'u garuu anaaf Arsenal waan qabu fayyadamee waan qabu taphattoota jiru even Arteetaan even waan ta'ee coach godhatti fakkaatu guyyaa har'aa maaliif taphoota dhumaati seenaa hedduu dalaguu deema waan ta'eef Arsenaliif akkaan tapha murteessaadha gama Manchester City wal qabatee hedduu dhugaa dubbachuuf innis Arsenal irra pressuriin guddaan ka jiru Manchester City irra jira jedheetiin fudhadha maaliif Arsenal injifataa adeemu jira probability amma Manchester City dhaaf Arsenal qabxii ni gata waan jedhu gaappii san boolla saniif fayyadamee waan jiru fixateetiin illee itti deemuudhaaf waan ta'eef Arsenal qabxii gatu murteessaadha Manchester City dhaaf geeba kan injifachuudhaaf maaliif kana booda garaagarummaan isaanii kan ta'u gama gooliidhaan kan ta'u waan ta'eef gooliinis garaagarummaa goolii takkaatiin natti fakkaata garaagarummaa kan qabani so kanaaf taphni har'aa Arsenaliif murteessaadha taphattoota sarara taphattoota ittisaa har'aa qabee even push godhanii injifachuudhaaf deemuu yaaluu qaban malee akka kanaan dura falaasamni isaan ittisaa deeman sun kubbaa gara duubaa ta'an sun isaan hin baasu jedheetiin amanaa gama kiyyaan kanuma West Ham illee akkuma asiif kaatte bara kana gahumsi kilabni kun agarsiisaatiin jiru fiixee qarqara warra relegate ta'an keessatti gadi bu'uuf deeman keessa jira waan ta'eef innis waan qabu badii balleessa waan jedhamu jira innis waan qabu fayyadamee hiriireetiin injifatee yookiin dhiibbaa irratti uume bahuudha danda'a garuu concentrate yoo ta'e Arsenal yoo tasgabbaa'e concentrate godhee kubbaa gara fuulduraatti dhiibaatiin yoo deeme injifatee salphumatti morkii geebaaf qabu san hedduu stressii gara Manchester City irratti jiru dabaleetiin bahuudhaaf qaba jira kanuma kanarraa kan ka'e kabira kan kaasuu dandeenyu maalidha gahumsa taphattoota garee Arsenal yeroo ammaa jiran yoo ilaalle miidhama irraa taphattoonni guutuutti deebi'anii jiranii psychologically jajjabaatanii jiran waan ta'eef especially sarara mirgaa irratti jifataan Arsenal Academy Arsenal ba'e Bukayo Saka haala gaarii irratti argama akkasuma illee Victor Gyökeres lakkoofsa 9 irratti dhiibbaan inni taphoota lamaan irratti taphoota Fulham fi tapha Champions League Europa Atletico Madrid irratti raawwataa ture waan laafaa jedhamu miti hedduu kilaba kana sa'a kanatti mataa ol kan qabsiisu isatti fayyadamanii ittistoonni yoo isa marsan gamanni gadi biraa kubbaa gara gooliitti jijjiiruudhaaf ittistoota isaanii walitti harkisee kubbaan akka fayyadaman ni taasisa jedheetiin amanaa itti aansee kan kaasuuf barbaadu kan bira maala Declan Rice taphataa West Ham irraa bahee waan ta'eef garee isaa akka kanaan dura irraa bahee irra wajjin faallaa isaa taphata waan ta'eef inni haala amma itti jiru kanatti hedduu gahumsa gaarii irratti argama waan ta'eef kanaan dura yaada kennee jira gara gaafa Champions League ni yaadatta waan ta'eef an hojii kiyya hojjechuuf deema waan ta'eef kilabni kiyya akka kanaan dura yoo isin injifanne natti hin gaddinaa naamna waan jedhu kaasee jira waan ta'eef kanaafuu walumaa galatti gamni Nuno Espirito Santos fi Mikel Arteta gidduutti adeemsifamu tapha salphaa miti tapha murteessoo geeba murteessu baasee guyyaa har'aa Arsenaliif taphni kun tapha geeba murteessu maaliif taphoota sadii lamaatu isaa kanaan booda torbee 36 faraarra Burnley fi Crystal Palace Burnley already
baafatee jira gara gadiitti bu'ee jira waan ta'eef inni hanga sun dhiibbaa hin godhu sanirraan asai dirree ofii irratti taphata waan ta'eef so Arsenal akka tilmaama kiyyaatti anis akka deeggara Arsenal tokkotti injifannoodhaan galuu qaba injifatee bahuu qaba waan jedhu si kaasuu barbaada. Ayyee saayee qulfaadhu galatoomi egaa tapha Piriimer Liigii Ingilizii torbee 36 Arsenaalii fi West Ham jidduutti istaadiyeemii London irratti adeemsifamuuf akkuma waa'ee kiyya saayee kaasee taphni tapha murteessaadha Arsenaaliif tapha waancaa Piriimer Liigii Ingilizii bara 2026 injifachuuf akka inni itti garaaf yookaan carraa akka bal'ifatuuf tapha murteessaadha akkasumas West Ham gara championshippitti akka gadi hin buuneef tapha kana injifachuun isaa baay'ee murteessaadha kanaan wal qabatee taphni kun tapha xiyyeeffannaa jaallattoota kubbaa miilaa guutuu addunyaa irraa harkiseedha guyyaa har'aa eegaa daqiiqaawwan 30 booda taphni kun ni jalqaba Mikael Arteetaan eegaa taphattoota isaa hedduu qabatee kan garasitti imalee akka kilabaattis akka leenjisaattis qorqalbii yookaan xiinsammuun isaanii yeroo amma gaarii irra jira jedhameeti kan dubbatamu garee Arsenaalii sababni isaa dheengadda torbee darbe keessa jechuudha gaafa wiixataa gareen Pepe Guardiola Manchester City gara Goodison Park imalee Everton wajjin taphatee wajjin wal qabatee qabxii qooddatee deebuun isaanii yaadatama kanaan wal qabatee Arsenal garaagarummaa Manchester City wajjin qabu gara qabxii jaatti bal'iseera kana jechuun Arsenal 76 Manchester City 74 jechuudha gooliin ammoo 40 41 jechuudha jechuun Manchester City 41 Manchester City 40 Arsenal ammoo 41 jechuudha egaa kanaan wal qabateeti har'aa miira gaarii qabatee gareen Mikael Arteetaa kan gara London Stadium yookaan Stadiumii London imalee har'a ammootu morkiin kilaboota lamaan jidduutti adeemsifamu morkii baay'ee olaanaadha jedhameeti dubbatama egaa Mikael Arteetaan hiriira taphattoota beeksisee jira jalqaba irratti David Raya akkuma beekamu David Rayaan bara kana waggaa sadaffaadhaaf walitti aansee taphataa Golden Glove yeroo sadaffaa walitti aansee injifateedha kiliishiitti hedduu qaba bara kanas injifateera David Raya goolii egaa Arsenal gochuudhaan jalqaba filateera itti aansee qarqara bitarratti Ricardo Calafiori Gabriel Jesus Saliba fi Bin White sarara ittisa yookaan utubaa 4 back ittistoota afran duuba taa'isuudhaan filatee jira sarara jidduu irratti Lewis Skelly Rice fi Ebrich Eze filateera kana jechuun sarara jidduu isaa taphattoota sadiin har'a inni kan dursu Trossard qarqara bitaarraan Victor Gyökeres sarara jidduu jifataa irratti akkasumas immoo Bukayo Saka dursaa taphattoota Arsenal taa'isuudhaan qarqara mirgaarraan right winger irraan jifataa taa'isee gara dirreetti naqee jira eegaa tooftaa taphaa hanga ammaatti akkaataa jiruun 4-3-3 Mikael Arteetaan kan dirree seensee faallaa saniitiin ammoo gareen West Ham leenjisaan West Ham taphattoota sarara jidduu irratti baay'isuudhaan har'a inni kan dirree seenee sarara duubaa irratti gara fuulduraatti waan jijjiiramuun beekamu daqiiqaawwan 30 dhufan keessatti garuu ammootu hiriira amma mul'atuuni tooftaa taphaa sadii afur lama tokkoon kan inni fayyadamee sarara ittisaa irratti taphattoota sadii fayyadamee sarara jidduu irratti waliigalaan taphattoota 6 fayyadameera kana jechuun dhibbaa uumee taphachuudhaaf kan inni xiyyeeffataa jiru jechuudha qabxii argatee yookaan injifatee bahuudhaaf West Ham kan yaalii taasisaa jiru tapha kanaan yoo tapha kana kan injifatamu ta'e gara championshippitti gabboo fireen isaa bal'ataa deema waan ta'eef tapha kanarraa qabxii argachuun isaa murteessaadha waan ta'eef dhibbaa uumee taphachuudhaaf kan inni falmii taasisuuf gara dirree seenaa jiru kanaaf taphattoota isaa baay'inaan sarara jidduu irratti hiriirseera taphattoota 6 sarara jidduu irratti fayyadameera fuulduratti ammoo taphataa tokko fayyadameera taphattoonni isaa hedduun isaanii akka ankaasuuf yaalitti sarara jidduu irra jiru taphattoonni akka Malik Duefa sarara duubaa irraa gara jidduutti aysiqaniiti akkasumas ammoo Wan-Bissaka taphataan duraanii Manchester United sarara jidduu irratti aysiqee kan mul'atu Bowen taphataan lammii Ingilaandii sarara jidduu irra jira akkasumas sarara duraa irratti Castellanos sarara duraa irratti fayyadameera egaa taphni kilaboota lamaan jidduutti har'a adeemsifamuuf deemu tooftaa taphaa yookaan falaasama taphaa kanaan dabalameeti kan inni gara dirree seenaa jiru waan baay'ee dubbachuun caalaa barsiisaa Jamaal nu biratti argama waan taateef barsiisaa mee taphaarraa kan akkamitti eegda maal irraa eegda taphaarraa kanarraa barsiisaa miyuutii irra kaa
yaada gahaan jiru natti fakkaatee gara biraa jira. Hanga barsiisaan sarara irratti deebi'utti waa tokko kaasuuf yaala. Akkaataa hiriira isaanii kana yoo ilaallu 4-3-2 West Ham kan hiriirsise. Kana jechuun sarara walakkaa irratti sarara jidduu irratti taphattoota afurii kubbaa wajjin meeqa ta'anii gara duubaatti yoo deebi'an 7 ta'an duubatti. La torba miti. Almost akkanii appirra irratti mul'atutti kubbaa wajjin duubatti 5 ta'an. Kun guutumatti ilaala. Arfan kun guutumatti kubbaa wajjin maal ta'anii duubatti deebi'an. Arfan taphataan warri duubaa kun yoo asitti deebi'e 5 ta'an. Gamaa gamana sarara duubaa irratti 5 ta'anii kubbaa wajjin duuba irratti 5 ta'anii kubbaa wajjin jidduu irratti 6 ta'an. Kana jechuun sararri walakkaa Arsenaal cabsee akka hin seenne irratti dhiibbaa guddaa uumuu deemaa jechuudha. Kanaaf Arsenaal immoo sarara hiriira kanarraa argatee waan ofii fayyadamu akkaataa kubbaa maaneej godhe especially ittisaan waan Bisaakaa jedhamu gahumsa guddaa agarsiisaa jira. Kanaan dura tapha Manchester hojii taphatan irratti hedduu arginee jira. Kubbaa hedduu goolii keessaa baasa. West Ham illee waan kutatee ka'e natti fakkaata hangama kiyyatti. Maaliif akkaataan hiriira isaa duuba 4 kubbaa wajjin 5 ta'an. Gaafa kubbaan duuba deebi'u ittisni isaanii guutuutti 5 ta'a. Walakkaan illee gaafa kubbaan fuuldura deemu kubbaa wajjin muuvimentiin isaanii kan taasifamu waan ta'eef. Kanaaf xiqqoo walakkaa Arsenaal cabseetiin akka gama isaanii kubbaa hedduu hin lakkoofsifne irratti dhiibbaa uumuuf fakkaata. Arsenaalis guyyaa har'aa kan harka kan kenne natti fakkaatu. Maaliif tapha murteessaa akkan murteessaa geebaaf murtaawaa waan ta'eef akkaataa hiriira isaanii kana hubatee biyyaans first half illee yoo ta'u baate second half maal gochuu qaba? Cabsee akkaataa karoora isaa baafatee ittiin deemuu qaba. Kan biraa immoo kan kaasuu barbaadu maalidha? Gama deeggartoota Tottenham hojii fi Arsenaal ni yaadatte yoo ta'e kanaan dura masaanuu waliiti Arsenaalii fi Tottenham waliin. Har'a garuu guyyaa har'aa maal jedhanii yaada tokko tokko kan kennan yoo argite hin barbaannu jedhan. Deeggartoonni tokko tokko hin barbaannu Arsenaal akka injifatu. Maaliif nuuf jedhee osoo hin taane geeba ofiitiif mataa ofiitiif jedhee waan injifatuuf kana chaansii isaanii fayyadamu. Osoo Arsenaal sadarkaa geebaarra jiraachuu baateeti Arsenaal akka injifatu fedhanii jechuudha. Har'a immoo geeba ofiitiif jecha waan taphatuuf Arsenaal akka injifatu wish godhanii guutuutti garuu Arsenaal injifatee dhiisee mataa ofiitiif waan ta'eef wanti deeggartoota Tottenham dhiphisullee waan jiru natti hin fakkaatu. Isaan fayyada baay'ee Arsenaal yoo injifatee hin baay'ee gaariidha. Tottenham hiree bal'ifata. Asirratti saayib yaada Tottenham wal qabatee Tottenham waancaa Premier League Ingilizii bara 2024 yoo yaadatte Arsenaalii fi Manchester City baay'ee walitti dhiyoo turanii akkuma har'aa kana baay'ee walitti dhiyoo turanii sa'aatii dhumaa irratti torbee 37 faanatti fakkaate yoo goruu baadhee Tottenhamii fi Manchester City dirree Tottenham irratti tapha waliin taphataa turanii tapha san irratti Manchester City takkaaf 0 kan dursaa ture garuu naannoo daqiiqaa 80 wayin irratti Son adda isaa kubbaa qabatee goolii eegaa Manchester City kan duraanii Hendersonitti dhufee ture. Goolii sana immoo galchuun barbaanne callisee mucamatti dhiite goolii eegatte dhiite Soni leenjisoo yeroo sanii Manchester City ennu namicha kogogolusun post kogolusani maaliifi Tottenham darbii Arsenaalii London darbiidha. London darbii keessa North London darbiidha. Isaan lachuyyuu kilaba magaalaa London gara kaabaatti kilaboota argamanidha. Barasan Arsenaal akka waancaa nyaanneef hanga taphattoota Manchesteritti hundi isaa hanga taphattoota Tottenhamitti hundi isaaniitu wanti tapha injifannoo taphataa hin turre jedhameeti kan dubbatamaa ture. Even leenjisaan Tottenham yeroo sanuyyuu ifa baasee taphni har'aa tapha sirriitii miti jedhee dubbatee ture tapha booda. Taphichaan booda yaadni inni kenne sirrii miti wanti bayoo jira jedhee dubbate. Kana jechuun deeggartoonni Tottenham guutuun isaanii gaafsan Manchester Cityin akka inni injifatuuf kan isaan leellisaa turanii. Kana jechuun Arsenaal akka waancaa hin fudhanne barbaadanii ture jechuudha. Akkasumas taphattoonni dirree keessatti dhiibbaa uumanii taphachuu hin dandeenye. Goolii eegaa qofaan wal biratti dhufee Alisson gara goolii eegaa qofatti kubbaa goolii eegaa qofatti fuula goolii eegaatti dhahee goolii eegaan deebise. Osoo gaafsan Cityin kan qixabamu taate Arsenaal waancaa bara sanii kaasuudhaaf fireen qabu bal'aa ture. Amma bara kana immoo deebi'ee
yeroo Tottenham sadarkaa gara gadiitti miidhama taphattoota ani akka nam tokkotti kilabni kamiyyuu kilabni keessaa yoo kilabni gurguddaan kilabni morkataan gara championshippitti akka gabbu akka kiyyatti na'u masaanus ta'u garuu ammoo yeroo Tottenham gara championshippitti gabbu'uuf rakkataa jiru keessatti Arsenal kilaba Tottenham waliin falmataa jiru wajjin morkii taasise. Kilaba Tottenham waliin morkataa jiru wajjin. Kana jechuun West Ham wajjin morkiin Arsenal taasisaa jiru yoo Arsenal injifate wanti kun carraa bal'isaaf Tottenham. Because Tottenham Premier League Ingilizii keessatti hafuudhaaf eenyu jalaa mo'amuu qaba. West Ham jalaa mo'amuu qaba. Inni ammoo taphoota jiru mo'achuu danda'u qaba. Sadarkaa amma jiru West Ham sadarkaa 18ffaa irra jira. Tottenham sadarkaa 17ffaa irra jira. Garuu akka tasaa ta'e har'a West Ham Arsenal yoo injifate hireen Tottenham qabu dhiphataa deemaa jechuudha. Gara championshipii gulufuu isaati. Kanaaf taphni har'a Arsenaliifis baay'ee murteessaadha waancaa Premier League Ingilizii baranaa injifachuudhaaf. Akkasumas ammoo Tottenham Premier League Ingilizii keessatti hafuudhaaf baay'ee murteessaadha. Akkasumas ammoo West Hamifis baay'ee murteessaadha. West Ham yoo injifate hireen inni Premier League Ingilizii bara heegaree keessatti hafuuf qabu hamma tokko irraa bal'ataa deema. Taphoota lamaan hafan itti fufee mo'ate taanaaniin Premier League Ingilizii keessatti hafuudhaaf deema. Kanaaf taphni har'aa kilaboota lamaan jidduutti adeemsifamu tapha qofaa miti. Tapha morkii garagaraati. Fedhiiwwan garagaraa tapha fedhiiwwan garagaraa keessa jiran Arsenal waancaa nyaachuudhaafi West Ham ammootu qarqara gadii irraa fuudhu yookaan championshippitti gadi bu'uu irraa hafuudhaafi kan inni taphatu. Tottenhamis har'a waan fedheeyyuu haa jedhu Arsenal akka inni injifatu barbaada. Nuuf osoo hin taane Arsenaliif osoo hin taane carraa isaatiif argachuudhaaf waan Premier League keessatti hafuudhaafi akka Arsenal injifatu barbaada. Kanaaf taphni har'a just El Clasico jechuun London El Clasico jechuun hin danda'ama tapha har'aa kana. Tapha guddaadha waan taateef. Tapha baay'ee hawwiin eegama. Gama kaaniin ammoo garee Pepe Guardiola yoo fudhanne Manchester Cityn kaleessa 3-0 Brentford injifatee ture. Brentford erga injifatee booda konferansii irratti Pepe Guardiola yeroo ibsa kennu wanti inni dubbatee jira. Bor Arsenal West Ham akka inni Arsenalin injifatuun hawwii kooti jechuudhaan mallattoo isiitan mallattoo madoosha Arsenal ofirra kaa'e kan akkanatti argisiisee ture Pepe Guardiola jechuudha. Kana jechuun West Ham Arsenalin qabxii qachisiisuu qaba. Tsalootii goonaa yookaan kadhannaa taasifna jedheeti kan inni dubbate. Kanaaf hiree kanarraa kan eegus Manchester City ni Arsenal qabxii gatuu isaa sirraa barbaada jechuudha. Yoo qabxii gate morkiin isaan lamaan jidduutti adeemsifamu morkii gooliidhaan dursanii abbaan goolii hedduu caala galchee taphoota ana irratti abbaan goolii hedduu caala galchee waancaa fudhachuudhaaf ree bal'ifata. Akka walii galaatti Arsenalii fi tapha har'aa kan wajjin tapha 3 hafe. Manchester City dhaaf ammoo tapha 4 hafe. Yoo Manchester City dhaaf Manchester tapha 3 Manchester City afraffaa kan taphate. Manchester City dhaaf tapha 3 hafe. Arsenaliif ammoo tapha kana wajjin tapha 3 hafe. Yoo kana tapha kana taphate Arsenaliif tapha 2 hafe. Kanaaf morkiin bara kana waancawwan addunyaa irra jiran hundarra morkiin bara kana Arsenal fi Manchester City jidduutti adeemsifame deeggartoota kilaboota lamaanii qofa osoo hin taane jaallattoota kilaboota lamaanii qofa osoo hin taane deeggartoota kubbaa miilaa warra kubbaa hin deeggarres hawwateera yaadachiisa. Sababni isaa qalbii namaa rarraaseera, qalbii namaa fuudhee jira. Maaltu ta'a? Arsenal bara kana waggaa afuraffaa walitti aansee lammaffaan xumuramoo dheebuu waggoota 22 Premier League Ingilizii injifachuudhaaf dheebotaa ture barana cabsee gara fuulduraatti baay'aanni jedhu jaallattoota kubbaa miilaa warra kubbaa miilaa dinqisiifatan deeggartoota kubbaa miilaa hundi biratti ijoo dubbii ta'eeti jira yeroo ammaa. Kanaaf Pepe Guardiola fi morkiin Pepe Guardiola fi Mikel Arteta jidduutti adeemsifamu. Morkiin Arsenalii fi Manchester City jidduutti adeemsifamu morkii guddaadha. Taphni har'aa kun tapha Arsenal West Ham qofa jedhamee waan ilaalamu miti. Gama West Hamiin kan dhaabbatu Manchester City jira Pepe Guardiola jira. Gama Arsenalin kan dhaabbatu Tottenham jira. Kilaboonni biroos kan dantaa mataa isaanii barbaadan jiru achi keessaan. Garuu ammoo irra caalaa kilaboota afran kuni tapha har'aa kanarratti Arsenal West Ham Tottenhamii fi Manchester City tapha har'aa kanatti rarra'anii dhaabbatanii jiru. Manchester City Arsenal akka qabxii gatu West Ham cinaa dhaabbateera. Tottenham
akka West Ham qabxii gatuuf Arsenal cinaa dhaabbateera. Kana jechuun murkii kilaboota afur jidduutti tapha adeemsifamu yeroo tokkotti istaadiyeemii takkatti sa'atii wal fakkaatatti murkii adeemsifamu jettee fudhachuu dandeetta. Kilabni lama dirree seenee gaafa taphatu kilabni lama ammoo fedhii isaanii guuchisifachuudhaaf yookaan ammoo dantaa achirraa qaban argisiifachuudhaaf murkii kilaboota lamaan jidduutti adeemsifaman jettee fudhachuu dandeessa. Waan itti dabaltee yoo jiraatte yookaan ammoo hanga sa'aatiin gahu laaligaa Ispeenitti ceenee waa'ee El Clasico muraasa irraa. Yaa ni kaafna waan xiqqoo gabaabduma tokkoon kaasaa maalidha? Guyyaan irraa Arsenaaliif gammachuu fidamoo Tottenhamiif gammachuu fidamoo Cityidhaaf gammachuu fidamoo akkas faallaa deeggartoota Arsenaal jiraniif gammachuu fida waan jedhu nama kaasiisa especially gama miidiyaatiin. Faallaan deeggartoonni faallaa Arsenaal ta'an dhugumatti Arsenaal hin danda'u waan jedhu san yoo guyyaa har'aa qabxii kana gate warroota akkas jedhaniif deebii gahaa Mikel Arteetaan garee Mikel Arteetaan deebii gahaa deebisuudhaaf qaba jedheetiin amana. Gammachuu of harkaa qabu kana akka leenjisaan biraa hin gammanne taasisuudha qaba jedheetiin amana Mikel Arteetaan. Especially asirraa kan fayyadamu eenyufaa yoo naan jette Manchester City guutuun ni fayyadama. Garaagarummaa gooliitti deemama waan ta'eef. Gama miidiyaatiin immoo faallaan warroonni kanneen akka Manchester United deeggaran miidiyaan kanneen hedduu jira. Especially deeggartoota West Hamiif gammachuu guddaa yoo kana injifatan qeeqni biraa immoo gama Tottenham immoo itti dhufuudha danda'a waan ta'eef tootaalii Arsenaal gahumsa kilaboota hin danda'u kan jedhu san ni danda'a jedheetiin guyyaa har'aa gaappii kana cufeetiin gara injifannoo ofiitti deemuudha. Konsantireeshinii ofii qabu san dabarsee kennuudha. Waan miidiyaan alaa jedhu osoo dhagahame ta'ee kilabni kun har'a as ni gaha jedheetiin hin abdadhu. So Arsenaal guutumaan guutuutti injifatee gara fuulduraatti deemuudha qaba jedheetiin amana. Guutumaan guutuutti tapha akkaan ajaa'ibaa tapha torbee kanaa isa guddaa jedheetiin fudhadha gama kiyyaa.